mau, makan ker mau, kita mau, orang suruh maru, orang lapan mau, naga biar mau, upah kerja mau, melawan mau, buku sama kerja mau, upah sama ada mau, nara sama jahat, apa kerja di mesin, apa kerja di mesin, betul? Lu pegang naga mukjani mi naga mambulami namule nura kapane jaga ajuwe halelle robe mi robe abo balana but ketanya amo Şeytannya amu, şeytan ana böyle izin, buğuracak ana şeytan abal, şeytan ana iftahu bekaysin, maka ama ana onun muğennanim, şeytan onun uncanif, ummata buğuracak ana şeytan aja, kuam bilang saying, nusi şeytan aja barami, nusi bar şeytan ni. Amma şeytan ne amu? Balana but. Balajo butelle. Nuti duranu bute amada ibadi neka. Duranu jirti balam buteti. Hammati butu numiti. Oli ibn ati. Balana but. Abo ina vidilan. Gadi abut. Okay, kita bakal putih. Milan ni sayana. Olina bala. Balang kacabut. Setannya amu. Hadir ada tinggalin. Hadir untuk kerangkalin. Hadir untuk yang muka akab. Akab udah dan dijual akab. Akab sehari dijual akab. Akab icil akab. Awal cicil akab. Guma gaya mahakam, ada boleh mahakam, lalai jama sakam, kami sangat dia mahakam, kami itu ketinggian, kami itu ketinggian, orang rakyat, mana walatan, haratan lu hitam semua. Tapi tu ada ni syaitan awak tiran sehingga. Kau kan syaitan macam kebulan muka itu dia. Syaitan aja tu bukuran nak tebeka. Syaitannya amu bunju. Kami hati bici itu. Syaitan aja nam buracun. Akan syaitan tebeka. Syaitan abujan. Maka amalana. Mata bukuratan apa kena iban nui. Kenya. Balana buto bujan nu. Nusri ulu buje. Hati buto hanwa bilati. Kecilnya maja balana buto bujan. Wah, baca sini. Abu mau juga tanya muridaro. Muridaro. Amlenaro. Baga gurura kan harkani. Baga gurura kan le episanin. Alota utte walte apa wan satu time singgeretu. Alota wan satu. Alota walibe. Alota enu aka jatuh warabu. Balas ibsaballam mutukan. Syaitan ibsaballam mutukan. Malam gadalo rabayro. Erga rabayro sabe kadane apai. Wagga bitani lamam barana. Gamma mutua ke sanna agam kit. Alota akan patotatan. Murasan. Kapag imam nabi to ko inchalin. Gale agamti wagga ditani lawan rana gale galma bose galma kana timbo wagga kurman barana
اللي أيام كنا كديبيت جاكم وكا كنا برنا قلنا بوسة تيجي قلنا أبنتو التلفونان إيه كلامي سينام ديبيه يادك شلوا تورمو ولي تلمو ولي نياتو المامورنا بارنتو عطو تكان ألو تمارن أورمو مارن در الله بكبتة إجارمو أورمو ملكا أورمو كيساتي سينا أغن إنجرم كودا أغن إنجرم كودا لنجا تبتني سينا أغنتو ورمو أغنتو Antari Romana, Tani Visitaro, Tani Visitaro, Tani Visitaro, Nutiaro, Eviko Hatiwaro, Tanabi, Ezrimana Romadu, Romana, Romana, Godin Zilimsa, Godin Zilimsa, Gandhi Zilimsa. Rabani Zilimsa, Matu Zilimsa, Oramu Matu Zilimsa, Oramu Devana, Warna Kanatu Muhimu, Bozari Bato Konsentana, Omada Oromo Tirani, Bola Tunagani, Omada Kenya Chaturan, Bunga Kenya Roda Chaturani, Formula Kunjaton. Munajjatu Oromummaa namoo kanaaf addunyaan tuni kijiba walla qabteef jecha sababa barbaadu nama sababa sanitti kennatu namni ofuma warra futeetu seedana nama bobbordisee kanaaf nuti seedanaa ogaa jennu har'a siyaasa boojjata seedana jecha warra biyyaafee Abubuwan mendapat apa yang Nuti, ezina matan kesa namata seda mati adam kesa nada seda mati mungkin ini. Ni ada wajah tewan berama singgah. Maku malah kasih tu bahasa ni lawani lama tawan sasi kita urin berapa kan? Wah berapa kita? Wah buya gammat kudu buya kabajema buya jalala buya aluni tu alargu. Wariat tafagu juru tu alargu. Yadano rapor murah kanan sini. Yani yadano rapor murah pun wana maruge. Oka kurna pa juga. Namun umri dan Quran ini suatu mahamudam data mati aski sejarah. Dubi nasiran itu bertemu. Dubi oka iba toko jantama. Dubi oka kuma toko di milian laka amu dia pura. Dubi ka bauman orang orang daci darah. Jiraate ilaaj saba kanaat mubina marubachaa jiru lubbuu saba kanaat marsaa kurnaffaa waan jiru kunii fi hubannoo yookaan immoo ilaalchi uummata Oromoodhaa amma yaadannoo jiru kun akkamitti walitti dhufe waan jiru akkamitti dhufee ka'e waan jiru sanis bal'inaa laalaa tole duraan dursee hundi keessanuu kaabaa fi baabaadhaa Gule Oromiyaa hundarraa fi biyya kana keessa warri ayyaana dhaloota keessanii kana kabajuudhaaf fi akkasumas yaa'ii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kabajuudhaaf yookaan immoo irratti argamuudhaaf dhuftan bakka nagaan dhuftan. Namni duraan dursee gatii dhaloota keessanii gatii dhalootummaa keessanii beektanii gatii eenyummaa keessanii beektanii waan keessan beektanii ofillee beektanii haala jiru hundaa keessa injifattanii jecha namaatillee haala dinagdee biyya kanaatillee walumaa galatti rakkoo siyaasaa jiru hunda injifattanii akka waaqeffataa tokkotti kan waaqeffataa jettanii of dandeessanii dhaabbattanii of taatanii waan keessaniif murannoo akkana gahuu kannuu keessaniif ammalleen ayyaanni warra abbaa Oromoo warra duratti deebisin haa taasisuun isin jedha. Egaa wanni guddaan nuti ibsinu dursa namni ogaa of beekee kan namallee beekee waan ofiitillee beekee addunyaa kana gubbaarratti akka ofiitiitti maqaa isaatiin waamamee jiraata yookaan maqaa isaa irraa buqqanii maqaa ofiitti kenna namni biraayi gaafsanii ni jiru jechuudha jechuudha. Kanaaf nu amma warra maqaa namni nutti kenne san didee
maqaa ofii keenyaa qabu kan afaan keenya waasanii of yaamu gaasitti ol ga'ee jechuudha. Waan namni ittiin qoodee Oromoo adda baase san irraa baanee Oromoo taanee waan uummanni Oromoo akka Oromootti qabu sanii dugda keenya jechuuf jechaadha. Walumaa galatti wanni nuti murannee deemnu kanaaf akka waliigalaatitti keenyatti isinii ibsina waan isinii ibsinu nuuqqachaadha. Adeemyu bidiree baay'ee saniifi dursaanii akka nama tokkotti dhaloota qeerroo jaamkuni qeerroon kun beekaa waaqeffataa kana gargaaraa jiru qeerruma miti jingara kaan jira eeggatan kana kaanaa lafaa hoteelee baay'ee keessan qeerroodha jechuudha. Baay'een dhaloonni haarootti kun yookaan dhaloonni amma dhalate kun dhaloota ayyaantudha jechuudha akka Oromooti. Jenereeshinii rakkoo Oromoo qabu hundaa buqqisee iddaan darbuudhaaf. Jenereeshinii yookaan immoo dhaloota agartee ayyaantummaan dhaloota illee bira jiru. Kanuma waan xiqqaa hojjetee waan hundaa buusuu danda'u jechaadha. Kanaaf isin har'a lafa kanarra teessanii biyyee keessanii dhoqqee keessa dhaabbatanii akka nama biyya kanatti qabsoo gootanii waan keessa bira dhaabbachuu kun waan xiqqaa miti jechuudha. Waan namaatiif illee namni kophee baafatee qullaa deemullee ilma jira. Waan ofiitti otoo kan deemne immoo harkatti immoo waan ofiitti deemne sirma. Dhaloonni keenya hangafoonni keenya abboonni keenya warri rakkina dhaloota kanaa ilaalchee masaraa mootummaa keessaa bahee kan akka taatellaa turuu waan jechuudha. Kan akka Hayyamaa Gammadaa waan jechuudha. Kan akka Elmoo Qilxuu waan jechuudha. Walumaa galatti warri uummata kana rakkina hin baasa jee jireenya miidiyaa isaa dhiisee rakkoo keessa ta'aa ture gogolaa deemaa ture fi lubbuu isaa wareega keenya suni isin dhalee jechuudha. Isin immoo daandii nama sirnirra deemtan yookaan daandii nama dhufu keessa yookaan daandii ifaa fi bilisatti akka barbaadetti waliin kan karaan isaan banatu jechuudha. Deemsi waan ta'eef nullee immoo amma ofii keenya lafa kanarra teenyee biyyee irra teenyee dhoqqee keessa teenyee deebinee immoo dhaloota itti aanu akka barbaadutti bashannanaa gammadaa daadhii dhugaa aannan dhugaa yeroo dheebotetti akka namaa bishaan irra bira dhaloonni hunduu waan barbaadu tokko bira ka'a tokkoon isaa yoo xiqqaate qaalee meetirii tokko gubbaa ta'a lafa bal'aa gubbaa ta'a jechuudha akka margi bisu kana yoo ta'in akkasitti akka inni immoo gahee akkatti waan san gaggeeffatuuf isintu karaa badaa jechuudha amma akkatti dhiphattanii jechuun amma akkanatti rakkattanii jechuudha. Kanaaf gareen namni har'a rakkinni har'a namni tokko jabaatee inisifatee rakkina isaanii keessa darbuu danda'u dhaloota boruutiif qananii ta'a jechuudha. Miidhama dhaloonni tokko miidhamu dhaloota boruutiif karaa ta'a. Kuni waanuma beekamu waanuma abboota keenya irraa bara. Waanuma dhaloota keenya irraa bara. Yeroo maraa wanni namni beekuu qabu wanni abbaan itti rakkatee ni jabaatti jechuudha. Wanni abbaan maalan itti rakkataa ni yaada ishii yeroo immoo akkanumatti daddarbamtee mogatamti jechuudha. Jabaannetuma akkasitti itti deemna borulleeni kanaaf isinii kun dhaloota ayyaantudha. Dhaloota argitee waan hundi karaa hundi banaa fi ta'ee ayyaan dhaloota illee ture jiru waan taataniif akka milkooftanii ofitti abdachaa onnee qabaachaa jinnii fi sheexanaa fi azaaba fi waan garaagaraa kanneen isinirra tuulellee ofirraa guutuutanii fuulduratti immoo dhukkuba namni biyya kanatti facaasellee takkaan guutanii abbaatti akka deebitan abdii qabnaa jechuudha. Lidee dhukkubuti dhukkuba agartee lafee nama cabsu dhukkuba dhaloota addaan kutu dhukkuba nama hiyyoomsu dhukkuba wallaalaa nama godhu dhukkuba jennaan waanuma nama okkolchiisuuf waanuma siree irratti nama kubbise qofaa dhukkuba baay'ee jira. Dhukkuba jechuun miidhamaa jechuudha. Miidhamni immoo dhaloonnoo wajjin miidhame dhaloonnoo qabeenya ofii qabu nyaannee dhaloo qabeenya isaa biratti beelofnaan miidhame dhaloonni yookaan abbaa fi haadha isaan beekne miidhame dhaloonnoo qabeenya ofii qabu hin beekne miidhame dhaloonni yoo beekumsa ofii qabu hin beekne miidhame dhukkubsatee jechuudha. Isin dhukkuba kana hundaa qoricha jechaadha wanni isin ofirraa beekuu qabdan.
dhukkuba kanaan ta'u godhe. Kanaaf akka walii galaatti anillee kan deebi'aa yaadannoo rabbaa Oromoo waan jiru rabbaa jaarraa xiqqoo irraa dubbatanii kallattumaan gara yaadannoo rabbaa Oromoo maal yaadannoo rabbaa Oromoo goonaa yaadannoo cuukunuu maal jechuudha waan rabbaa jaarraa irraa dubbatanii anis itti deebinee odoo isinitti dheerechiin baay'een keessan dhaabbatanii nu dhaggeeffachaa jirtanii ol bal'isanii nu dhaggeeffachaa jirtanii lafa kanallee lafa dhabdee osoo taane haguma amma ol geenyu kana wal ga'uu waan dhabnee lafa kanallee dhabnee ifaa kana wal geenyu immoo lafa kanallee bal'ifachuudhaaf dandeettiin ni jirti jechuudha ammaachi kanallee barana malee barattaan immoo hawaasni wajjin jirus qaamni biyya kana bulchus wal hubannee lafa kanallee bal'ifnee wanta bal'ifnee akka hin deebinu abdii qabnaa isinitti hin dheerechinu rakkoo gargara irraan ka'ee jechuudha baay'aarratti dabarsaa jechuudha. Jaallattoonni egaa yaadannoo warra abbaa Oromoo waan jedhu irraa kaana yaadannoo warra abbaa Oromoo wanti jedhu kun warra dabran yaadachuudha. Warra abbaa Oromoo yookaan jennu warra dabran hundaa'u xiqqaa guddaa mara warra gubbaa tana hin jirre warra dabran yookaan warra du'an san warra jecha nu biraa qaban warra faayidaa silaa dhalli namaa ittiin jiraatu guutuu nu biraa qaban san yaadannaa jechuudha. Yaadannoo nuti yaadannu kunis waan irra kaleessa marsaa 10 marsaa 22 jecha jedhamu kanaan ibsamuu miti. Sagantaa dhaloonni uummata gurraachaa uummanni Oromoodhaa uummata Oromoo bira dabree warri kun gaafa walii wajjin hin jiraatan gaafa sagantaa tokko qabaatan gaafa loqonni isaanii adda ta'in wal dhaga'uu hin dadhabisan sagantaa isaan gaggeeffataa turanidha jechuudha yaadannoo warra abbaa Oromoodha. Warra wajjin dhugaa jechi kun yoo haaraa miti jechuudha. Abbaa haadha maatii of jalaa qaba hunda warra dabran akaakoo akaakilee kan keenya warra nu uumanii dachii taarratti hin dhiisan yaadanna yaadannoo warra abbaa Oromoo gaajina. Maaliif yaadanna? Wanni yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa nuti yaadannuufi kaleessa uummanni Oromoo otoo hin cabin dura wanni yaadataniifi dachii taarratti badhaadhanii sagantaan isaanii sun akka itti fuftuuf jireenyi isaanii bareeda sun akka jalaa hin banneef kaleessa warri abbaa Oromoodhaa yoo yaadatu yaadannoo yoo godhan otoo sagantaa kun hin cabin otoo Oromummaan hin cabin otoo warri lafee takka qabu warri lafa takka qabu ilaalcha garagaraa hin qabaatin duratti uummanni Oromoodhaa yaadannoo inni godhuufi sirni isaa sun akka itti fufuuf jireenyi isaa sun akka jalaa hin banneef har'a hoo yaadannoo warra abbaa Oromoo nuti maaliif goona? Jireenya keenya nu jalaa bade kan warra ilaalchi isaanii ilaalcha gandaa ta'e kan warra gadaan isaanii gadaa gandaa ta'e kan ummata haalli jireenya isaanii adda adda ta'e gatii sabaa biraa ka'eetoo gatii gandaatti gatee beekana akka ummata Oromoodhaa kaleessaa sanitti warra afaan tokko dubbatu warra aadaa tokko qabu warra dhugeeffannoo amantii tokko qabu warra gadaa takka qabu warra jecha takka qabu akka kaleessaa sanitti deebinaadhaaf nu haa deebise nabi yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa goon akka sanitti warri kan keenya warri dabran nu haa deebisaniidhaaf yaadannoo warra abbaa Oromoo goon akkanuma miti yaadannoo nuti goonu kun akka kaleessaa akka itti turre kun dubbii gandaa dhabama godhee dubbii gadoo dhabama godhee dubbii dhalootaa dubbii wajjaalalaa dubbii tokkummaadhaa akka uummanni Oromoo kaleessa jiru sanitti ayyaantummaa dhalootaa nu haa deebisan warri dabrasan nu haa deebisaniidha fi yaadannoo kana godhu. Akki uummatni Oromoo kaleessa qabu sun akka kana miti akka uummanni Oromoo warra jiru kana miti akki uummanni Oromoodhaa irra jiru tuulama jee jira karrayyuu jee jira ituu jee jira afran qalloo jee jira borra machaa jee jira gandatti gaddeebi'eeti ilaalcha gandaa qabaa jechuudha. Eenyummaan isaa eenyummaa godinaati. Eenyummaan isaa eenyummaa gosaati.
gosas umman oromoodhaa kaleessa gaafa ijaaratu sanii akka arra nuti abaaru fi miti bakka gosaaf jecha gosaa itti fayyadamuu qabnutti umman oromoo itti fayyadamaa tura kaleessas arra garuu meeshaa miilatti kaayyachuudhaaf tolfame mataatti kaayyan hoggaa jaan waan badaata moo waan gaarii tabiyyaan garuu wanni miilatti kaayyatu sun barbaachisa moo barbaachisu hin barbaachisa jechuudha gosti hin barbaachisa caasan ummata oromoodhaa itti wal waamu kun bareentu irraa ka'eetoo warra gadi gara jalaa jiranii ka'ee haga bareentutitti jiran oromoota warra booranaa gadi jiranii haga warra booranaatitti warra booratichaa gaariitti isaan lamaan ilmaan oromoodhaa bareentu fi boorana haga oromootitti haga waaqota bootitti guututti waan lafa kaa'ameef qaba waan lafa kaa'ameef hin qabu waan lafa kaa'ameef qaba har'a garuu akkuma meeshaa miilaaf tolfatan mataatti kaayyachuu heeran ta'isan ummanni kan keenya ilaalchi isaanii ilaalcha ganda gandaa ta'eeti dhimma gosaatiin ummata oromoo ijaaruun danda'amti ilaalcha ummata oromoo lafa qabsiisuun hin danda'ama hin danda'amu jechuudha kanaaf yaadannoo armuti yaadannu kun ilaalcha kanaa kana dhabama nurraa godhanii ilaalcha ummanni oromoo kaleessa qabu ilaalcha waloodhaasan fedhii waloodhaasan kan tokko keessa hin jiru anjee ofii ilaallisan jireenya ummata oromoo yaadannoo kun waa deebisu jennu kana keessatti namni tokko ani ilaalcha kana keessa hin jiru jee namni yaadu hin jira hin jiru namni kamuyyuu nam tokko irraa eegaleetoo jireenya walootii jira waan ta'eef jireenya isa keessa jira jechuudha saniif yaadannoo nuti goonu kuni akkasitti nu adeemsisanidha jecha ummanni oromoo kalee gabasanitti nu adeemsisanidha ummanni oromoodhaa kaleessa gaafa sagantaa kana qabu sani sirna bulchiisaa ni qaba dhugeeffannoo ni qaba waa hunda ni qaba yeroo gabrummaa fi yeroo gaddaa jennee silaa kayyaanu nuti dhuguma yeroo ummanni oromoodhaa itti waan qabu fedha ofii guuttatu san moo yeroon gaddaa yeroo ummanni oromoodhaa qaroomina jedhaniitoo amma jiru kana yeroon silaa rakkoodha ummata oromootiif yeroo rakkoo ummata oromootiif yeroo kaleessa ummanni oromoo aadaa isaatiin bulu sagantaa isaatiin gaggeeffatu dhugeeffannoo mataa isaa qabu sirna bulchiisa mataa isaa qabu hawaasummaa mataa isaa qabu dhala namaa jee lafa kanarratti nama kamuu ija tokko laalu san immoo yeroon gammachuudha yeroo har'aa kana yeroo kamidha yeroo kaleessaa san silaa yeroo kaleessaa sanirra yeroo har'aa kun jiraate ummanni oromoo har'a jiru kun nuti qaroomaa taane nuti profeesara taane nuti doktora taane waan ummanni oromoo kaleessa dalageessan caalaa har'a dalagnee dachiidhaarra silaa agarsiifna ture warra kaleessaa oromooti sani malee ummata oromoodhaa har'a doktora jiru har'a profeesara jiru kana jecha tokko warra kalee isaa waan kalee isaa san lafa kaasa malee waan oromoo kalee lafa kaa'e malee jecha tokko namni amma lafa jiru ani baradha jiru kun kan lafa kaa'e hin qaba hin qaba diinagdeen ummanni oromoodhaa kaleessa heerrateetoo lafaa qabu san malee diinagdeen irra ummanni baranne jiru kun lafaa qabu hin jira kamiree yeroo qaroominaaf yeroo gammachuudhaa kan kennu yeroo kaleessaa ta'e jechuudha yaadannoo nuti har'a goonu kun akkasitti nu adeemsisuudha yaadu haala ummanni kan keenya kaleessa ittiin jiraatanitti nu adeemsisuudha yaadannoo warra oromoo goona jechuudha waan kunnee lafatti kunnee too sagantaa dhabneefi wanti of harkaa qabnu guutuu waan kan keenya nutti fakkaata dhugaadha kun irgisaan turte handhuraa fakkaatti uummata oromoo yaadi ture kaleessa ummanni oromoo damma qaba ture har'a garuutu sukkaaran dakkii keenya dhaalee jira har'a ummanni oromoo yoo wal eebbisulleen akka dammaatitti walitti sinaamii jechuu osoo ta'in akkam jaan akka sukkaara itti walitti sinaamii jechuu jaan ulee abaarsamu abaarsami abaarsaa jechuudha abbaa fi ilmi haati fi intalli dhaloonni kun akka wajjin hin jiraanne akka hawaasummaa isaatiin dachii kanarratti ollaa wajjin jiraatu waan silaa qabu sun gosarraa kaasee erga oromticha ga'utti caasaa isaa qabu sanitti bakka silaa isaa barbaachisutti
akka hin fayyadamne kan nu godhe sagantaa alagaati. Kanaafuu alagaa fi sagantaa alagaa daagaa warra gurraachitiidhaan. Kanaaf yaadannoo warra abbaa Oromoo goona. Maaliif yaadannaa? Waan isaan qabaniin isaan yaadanne yaadannoo warra abbaa Oromoodha. Waan uummanni Oromoodhaa warri kaleessa sagantaa kanarraa hafame san qabuun isaan yaadan. Uummanni kun gaafa san maal qaban? Dhadhaa qaban, foon qaban, damma qaban, aannan qaban. Qabeenya isaanii kanaan isaan yaadannaa jiru. Nuti akka uummata Oromoonitti warri dhadhaan mana guutee too ture, warri dammi mana guutee too ture, warri yoo fedhe gabbuusee too tumaalessa qalatu, korma qalatu, dibicha qalatu, har'a foon hawwii itti ta'eeti dhadhaan hawwii itti ta'ee jira jechuudha. Yaadannoo kana waan goonuuf karaarraa gorreeti foon hawwii nuti ta'e waan ta'eef, karaarraa gorreeti addaallee dhadhaan hawwii nuti ta'e waan ta'eef, karaarraa gorreeti damma dhabnee sukkaara dammaa walitti ilaalaa turre waan ta'eef yaadannoo kana yoo kanaan yaadanne akka uummata kan keenya kaleessaa warra gurraachaa sanitti nu haa deebisanii fi kanaan isaan yaadannaa gabaabatti. Waan isaan qaban kanaan yoo yaadanne eessannoo hagaanii guddina maalii barbaanne galma kaleessa isaan qaban san gad deebisanii nu haa dhaabanidha. Galmi uummanni Oromoodhaa kufee as galma jechatu na baratu. Galma namni argee beeku jira. Jechatti yoo warra dhageessanoo ni jira jechuudha. Sadarkaa jechaatitti wanni nuti barreefi warri duraatu arganiituma turan. Galmi jiraachuu isaa immoo uummanni Oromoodhaa sagantaa lamaan jalatti kufe hundi isaa galma ni beeka. Warra Booranaa bira soggaarutti galma numa beeka. Warra Bareetuu bira soggaarutti galma ni beeka. Warra Bareetuu bira dhatte gadaa ni beeka. Warra Booranaa bira soggaarutti gadaa ni beeka. Jecha uummanni Oromoodhaa kaleessa lafa sanarraa qabu irratti uummanni Oromoo tokkichi waliin mormu ammaa. Daangaa Oromiyaa Wallagga godhatte daangaa Oromiyaa faa cinaaksan godhatte uummanni Oromoodhaa jecha kaleessa qabsa irratti wanni lolaa hin lolu. Hin beeka waan isaa ta'uu beeka, waan laggee ta'uu beeka, waan lafa isaa ta'uu beeka jechuudha. Qaama isaa ittisa beeka. Otoo itti himini qaamatu isa beekaa jechuudha. Qaama isaa ittisa beeka jecha isaa. Namaa ittiin gaafatu jechuudha. Saniifuu waan kalee qabnu san ayyaantummaa warra abbaa Oromoodhaa nu haa deebisan. Karaan amma qabani kun karaa sirrii, karaa dhaloota kaleessa uummanni Oromoodhaa ittiin kufisan karaa saniin kaane waan ta'eef. Wanni irra deebi'ee waan nuti kun dubbachuu barbaadu uummanni Oromoo dubbii kalee galgala isin jedhisan. Uummanni Oromoodhaa ni kufe kufnee kaane karaa kufne sanii kaane ammoo nama hin beektan ammas sirriitti jira karaa sirriirra jira karaa heera jira akka jira jechuudha. Ayyaantummaa warra abbaa Oromoodhaa sagantaa kana gara fuulduraa itti oofaa waan nu jaalachiisatti dhaloota hangeenyaa fi alaa onnaayaa jechaati sagantaa qoosuma irratti gorbeettiin gara abbaa garaatti deebisaa qoraa bulaa gara tokko. Tole galatoomaan dhaggeeffachuu jirtanii jire isinitti illee odeeffannoo waan tokko akka namni qabatuu fi akka namni wal hubatuu fi kan jenneetuma akkanumaan warra walitti sassaabame yookaan akka hin taane warra sagantaa qabu warra karoora qabu warra fuulduratti deemuudhaaf kara deemu beeku ta'uu keenya waliif ibsuudhaaf jecha nullee beekneetuma teenyee namni immoo hubatiin illee jiraate akka hubatu jecha akkasitti isin hubachiifna jechuudha. Yaadannoo warra abbaa Oromoo jennee diree ayyaanni keenya yaadannoo warra abbaa Oromoo dirreerraa sa'aatii ammaa kanarraa yaadannoo warra abbaa Oromoo kabajaa jirraa jechuudha. Ayyaantummaadha wanni guddaan amantii keessa jiru kalee galgalallee dubbanne kalee galgalallee dhageenyoo jiraatan amantii keessa dhugaa hordoftoota amantii waaqeffannaati. Amantii keessa wanti jiru haala tokko wanni lamaan tokko nama inni lammata ayyaantummaadha. Ayyaantummaa jennaan warra lubbuun hin jirre kan lafa kanarraa darbe kan ayyaantummaan isaanii lafa kana gubbaa jirtu. Nama jennaan immoo warra
dhaloota sanii nama dabree sanii ta'ee kan lafa kana gubbaa jiru jecha kanuma amantii keessa wanni biraa jiru ifa godhanii dubban maali nama horii kan keeyate abon horii dhiyaatettee yoo dubbatte yoo sodaa taate malee nama qabeenya kan keeyate hagahuun sodaattas ifa ittiin malee dhagahu malee waan ta'eef gocha seexannuu gurraacha jedhanii sadarkaa itti namni adii mataa gubbaarra dhaabbatee ableedha mataa keessa gadi jiru eeboodha waraanuutitti suuraa kaasanii nama adii gubbaa kaanii nama gurraacha jala kaanii kuni kan gubbaarra jiru kun waan dhageetti kan jala jiru kun immoo seexanaa nama sidiiquu akka qamadiyanii nu amansiisan injira jechuudha ollaa keenya kanaafu maaliif namni gurraachi seexana ta'ee namni adii waaqa ta'a kan caba jaluma olaa miti jira kan kufa jaluma olaa bara gurraachi warra kufe adii warra kufise sanumaaf akkas godhamee jiru wanni mana amantaa kam keessattuu barru mana amantaa obboleewwan keenya abboonni keenya keessa jiran hangafoonni keenya keessa jiran kanarraattis wanni barsiifamuu irra jireessi waaqayyo afaanii jedhama malee waaqayyo akkanatti bakkee kanatti ol ga'ii kanaatitti taa'ee nama dubbisee namni jee barsiisoo jiraate ani kunoo tuttee gaafatama dhufeetti himuu danda'a waaqayyo bakkee kanaatitti dhufeeti ushuu kana uffatee gaadii kana uffatee yookaan muka kana harkatti qabatee natti haasa'ee itti haasa'ee abalu kiyyee kitaaba irrallee hin jiru har'allee taasaan jiru namoota namatti haasa'uu jira jedhan namuma televizyiiniinis kan namatti haasa'u namuma miidiyaa adda addaatis kan namatti haasa'u namuma waltajjii adda addaati irrattis kan nama barsiisu namuma wanni immoo irraa baratanis namu wanni biraa jiru kanaaf wanni nu cinqee dubbii warra alagaa nutti dhiyooftee dubbii warra dhaloota keenyaa nutti addooftuuf hin qabnu ammarraa qabee kana beekuu qabna dhalooti keenya waan dubbii laga gamaatitti dhiyooftee si turgooftee dubbii laga gamaa jennee tosi galchitee dubbiin immoo gara keetii gara dhaloota keetii gara abbaa keetii asaabatti si gudduuf wanni tokko hin jiru yookaan immoo ibiddatti si naqxuuf wanni tokko hin jiru dubbiin abbaa ofii nama kananii dubbiin ibiddatti nama galchitu yoo jiraatte dubbii alagaati dubbii alagaattuu ibiddatti nama galche dubbii alagaattuu nama guba lafa kana irrattuu kan ittiin gubannee dhufne dubbii alagaati dubbii warra dhaloota keenya hin ta'initu nu gubee qabeenya keenya saabee biyya kana irraa nu baasee jireenya nu godhu malee dubbiin abboota keenyaa dubbiin dhaloota keenyaa guyyaa laaf tokko miidhaan nurraan ga'ee hin beeku hoo dubbiin dhaloota keenyatti illee nu miidhe dhaloota keenya kan alagaa san jala galee sagantaan alagaa sun mataa isaatti irratti fe'ama wanni biraa hin jiru namni beekaa jiru kasiinaane kan biyya keenyatti gangalchu kan qoqqulaas yoo kan ati gabricha baara dhatiin jedhu kan horii godhee walitti si qabeessi gurguratu sagantaa alagaa akkaataa ittiin namni gabra godhee too of jala si teechi akka ati mirga kan kee gaafanne si godhu jennata gubbaarraa san malee kan lafa kanaa yaadu maatiin yaa si barsiisa qoonqoon nyaachuunniif dhuguunniif akkasii basire namni dhalachuunniif akkamitti odoo namni dhalachuunniif odoo kokkeen tuni nyaata barbaaduunniif odoo qalbiin tiyya waan namni ittiin jiraatu hawwuu nanniifne jireenyi lafa kanaa yaadu maa jaa Bicca tokkootu gaala harkee yaa gaala kana waan adibde je'ate gaala harkee bara waan adibdee yaa gaalana bifa torba qabda erbeellee torba qabda yaa gaala kana waan adibde je'inni hoggaan bifatee odeessu hoggaan bishaan dhugdee mormool qabdu lukkuu fakkaataa jeen hoggaan muka nyaattee hubbuu udaantu reellee fakkaataa jeen hoggaan gurra kana jelaale nama fakkaataa jeena daaraa gangalattaa cinaacha si fe'anii harree fakkaataa jeen dalluu tana yoon silaale horma loonillee fakkaataa jeenat eegee yoon silaale waraabeysa fakkaata jeen gurruu aannanii tana yoon silaalu
ameessalooni hamucha qabu kana fakkaataa jeen bifa torban kana qabda yaa gaala kana waan adibdee hiigeen elbeelleessi torba jeen ammas elbee miila afuran akka horii tokko tokkootti kophaa elbee afurti irraa baasanii jeen afurii cinaacha lama irraa baasanii jeen afurii fi lamame mormarraa takkasi baasanii jeen torba madaba tokkon bal'iftu elbee mana torbanan qabtu yaa gaala kana waan adibdee hiigeen gaala tokkichaa akkasi nama dibaa maalayyaa ummata ganaa kan hamana namaa hunda hagaddeemu nuun gaddeema hawaldeemu numaan deema bifa torba warri qabu san nuun fakkaatu maaltu nuu wayyaana reegaa warra bifa torba qabu nu ummata san fakkaannaa miire warra bifa torba qabu sanii miire wali wal jala yaa'u jirraa wal jala yaanu akka jirutti mana torban saniif mala dha'u jirraa mana torban nu mala dha'uuf jira bara manni torban nu deemaa jechu hagaddeemu nuun gaddeemu hawaldeemu numaan ol deemaa mitiire tokkollee biraa wayi dhabamna wayi miidhallee mana keenya qofa jennaare wali mana hambaa hunda jaaru nuu miire mana hambaa kiisi yaasee mana keensanitti galtanii waan keensan dalagattu wal jala yaa'uu ta'u wal ta'u abbaa waan keensanii ta'u hedduu turree miire waliin nu qabe jalan waan keenya waliin nu qabee saniifuu baga wal geessan baga wal geessan baga is beektan baga wal beektan baga waan keessan beektan dhaabbanni bultoota amantaa waaqeffannaadhaa hundeeffamni isaa bara 2005 haga 27 hayyama argate waajjira dhimmoota federaalaa irraa hayyama amantiidhaa akkuma amantii kamiitittu biyya kana keessatti galmaa'ee reef waggaa torbaffaasaa keessa jira amma waggaa torban kana keessatti galmoota 350 ol kan kaleessa yaa'idhaan ibsame san banachuu danda'ee jira. Hooggansa galmoota kanaatiif akka mijatutti caasaa barbaachisaa ta'ee yaa'irraa jalqabee hanga galmaatitti caasaa diriirfatee qaba. Caasaalee kanaaf immoo akkaataa namni wal jala yaa'uu danda'utti bulchiinsa caasaa kanaatiif akka mijatu dambii ittiin bulmaata dhaabbata bultoota amantii waaqeffannaa kan yaa'ii waliigalaatiin mirkanaa'e dambii san diriirfatee dambii saniin hoogganama. Akka namni waliin bobbahee waliin galuu danda'uuf barnoota gadaadhaa kan amantii waaqeffannaatiin hoogganamuuf waggoota torban darbaniif barnoota bal'aa kennuudhaan as gahee rakkoolee garaagaraa dhaabbanni kun hanga waggaa torbaa kana keessatti rakkoo salphaa